yeroo aadaa amantii nama biraa fidnu akkuma amantiin sun dhufeen dhiibbaan inni qabatee dhufu bu'aan inni qabus akkuma jiru bu'aa miidhaan inni qabatee dhufus hin jira. Kunis maali? Fakkeenyaaf akkuma jedhame Oromoon fakkeenyaaf inni musliima ta'e maqaa Arabaa moggaafachuun inni kiristaana ta'e immoo maqaa Israa'el moggaafachuun achitti yaanni qalbiinsaa hundumtuu gara sana deema malee mee yeroo amantii kana fudhu kan koo Oromoo keessa waan inni namiidhu yookiin immoo akkamittiin wal fudhachiisa jedhee yaaduu dhabuun rakkoo guddaadha. Akka amma jirrutti fakkeenyaaf namoonni waggoota 10 bara chaarterarraa jalqabee waggoota 10 jalqabe hundumtuu maqaa Oromoo moggaafachuun hedduu beekamaa ture. Amma garuu suuta gara duriitti duubatti deebi'uutu mul'ata. Kanammoo waanan argeerraa waanan namoota adda addaarraa hubadheerraayu. Warra amantii akkasii hordofu jechuun na dhibaa. Garuu namni maqaa amantii moggaafna jechuun maqaa Oromoo eenyummaa Oromoo dhiisee gara sanatti deemuun ammallee waan nama yaaddessu. Guddinni gara fuulduraatti malee silaa duubatti ta'uu hin qabu. Namni keenya yeroo amantii fedhe hordofu garuu aadaa koo tuqaa eenyummaa koo irratti miidhaa qaba. Yeroo biyya qabna jennu fakkeenyaaf biyya qabna biyyi keenya Oromiyaadha. Isaa falmanna yeroo jennu biyya qofaa miti kan falmannu aadaa bade, seenaa bade, afaan bade, duudhaa bade falmanna. Kan ammoo tokko keenyatti itti gaafatama.